Maal rageesse? Maalirraan gaatiyyuu gogoroo jira. Waattu narra ga'aa jira malee ani wayirra ga'aan jira. Guyyaan nutti deemaa jira. Ji'arraa guyyaan cabeera. Waan tokko murteessi natti himi malee maatiin qophaa jiru bara. Uummati fiixee Oromiyaa irraa dhufee addana guutee jira. Isin tasgabbaa maaloo sabi uummati tasgabbaa please. Guyyaan cidhaa jireenya namaa keessatti waan guyyaa tokkooti. Guyyaa tokko mileeni tokko tuqaa shammaa rakkoo qaba. Arraba baasi meerko. Maal nama guddaatti moo? Garuu waasi gaafadhu. Dhukkuba cimaa na dhukkubsachiisa. Maali wanti si dhiphisu jira? Jiraatu hin taane jirtiidha dooktar. Asuma jirti kutaama kana keessa jirti waan na dhiphisu. Baay'een fayyee jira nama. Kana booddee nama tokko miti nama lama sadii yoo jirgaa Jooraan bisu mana dilabu wali zazzabe waan namni ajaasaa qabu dibaabeer kogola ogummaan kuulamaa dhufee ol seennan guduufan kamuu hin furamaa iddoot boqotuu namnuu dirree qalbiin yaalamu dibaabeer koo falaa rakkoo mirgisaa gubuufan dhufee ergisaa dibaabeer koo yommuu samiin gaagawweesu ganjoora robaatti deessu dibaabeer koo bubaadu bona zaafa gabbeedee jalaa rafaa dibaabeer koo kan moofa'ee suphamaa haraanii sinoodhamaa dibaabeer koo ammayyummaa barsiisaa gandaarbee yaadachiisaa dibaabeer koo gola furtuu rakkoo dibaabeer koo narra qab jaalakoo dibaabeer koo gola furtuu rakkoo dibaabeer koo narra qab jaalakoo dibaabeer koo Gamtaa bariisoo bira gaafa rakkoo bira gaafa dhibboo. Gamtaa. Thank you. Har'a kana si barbaadee fi thank you jechuuf. Isa dhugaa dubbachuuf guyyaa galateeffannaa tan. Akkamii waxabajjii soddomee fudhadhu kan. Kaardii keessii kennaan. Meeqa fidda laata? Meeqa fidda dhibba keessaa gamtu? Ati gammaduudha wanti guddaan aan. Dhugaa dubbachuuf yeroo darbee tiyyaa hojii waan ati gootee baay'ee bu'a qabeessa ta'e. Firiinsa ciramee dhumuu dide. Firiinsa baay'ee galatoomii. Siif malama waan si ajaa'ibu immoo sii malama siif. Maal tokko rakkoo? Sii mala. Siif immoo kabajan malama. Kabajan malama siif kabajan malama gamtaa. Ilaa waan baay'ees miti. Xiqqooma si galateeffachuun barbaade. Dhugaa dubbachuuf anamma waan baay'ee naa gooteeti. Harki caalaansaa yoo jallina ta'e iyyuu harki caalaansaa hinaaffaa irratti yoo hundaa'e iyyuu waan itti naa goote baay'ee. Isaaf jedheeni waan xiqqoo tokko akkuma aadaa keenyatti waa si gochuu barbaade adaraa hin tuffatin. Gamtaa hin tuffatin. Yoo afes rakkina. Maal? No. Anamma laal waan maaltu jira seeti. Anamma ati rakkatta taanaan. Waa barbaadee mitan. Gaarummaa kana sitti agarsiisu. Oolmaa kanan si oolu waa sirraa barbaadee miti. Gaarummaa hojjechuutu na gammachiisa. Akkasuma siif immoo nan du'aman. Rabbi si haa kennu. Ati eessa akka hamminni kun dhufee sitti fayyadamuun naan galu malee nama gaarii fakkaatan. Fagoorra. Dubatamu. Amilee. Gamtaa bariisoo. Maaliif rakkattaa? Lakki. Maaliif rakkattaadha? Maaliif rakkataa? Gamtaa bariisoo. Amilee. Baay'ee bareeda miti ree. Dinqii. Kan uffattee yeroo deemtu amma namni piroojeektii eebbisiistee deebitaasi. Sanuma. Piroojeektii eebbisiisne sadarbe maal? Piroojeektiin salphaadha. Maal baay'ee. Garuu waan tokko immoo si rakkisuun barbaade gaa. Waanuma tokko si rakkisa jedhee ni yaadde. Dabaltee kan biraa moo? Maali? Maali? Barbaadu. Gamtaa. Adaraa. Uffadhu rakkina qabu. Hin barbaadu hin jedhe waan man si rakkadhu hin qabu kana booda. Tokkittiidha waan ulfaataa miti innoo dhiisati. Anoo akka timiin jeenaa taatuun barbaade. Maalan godhaan si? Dhugaan si jira. Maalin godhaan si?
Sumaan natti ta'eeti malee eenyuuf rakkachuun barbaadu mala. Garuu siin natti ta'e. Haa ta'u gaanii ijummaatti yaaduu dandeenya garuu bullukkoo biraa si dabalchiisa. Rakkoo hin qabu. Si dabalchiisa. Jirbii kuntaala na sii fida hin barbaachisa taane. Rakkina hin qabu. Haa ta'u. Haa ta'u. Gamtaa yeroo rakkinaatti waan na bira dhaabbatte dhugaa siin jedha baay'ee galatoomi. Isa dhugaa. Kana qofaa miti ani isa tole naa jette miti namoota miinjeenaa ta'an amma sammuu konna dhiphate mee namoota beektu yoo jiraate. Isa akkam goona seete namoota miinjeesii ta'uu danda'anii biyya keessaa moo alaasiifa ta'u mee? Asii wayyaa amma of harkaa wantoota qabnu namoota akkam galiin isaanii giddu galeessa ta'u moo namootuma akka galiin isaanii ol ka'aa ta'a? Baasiis qaba miti eenyummaan ol ka'aatu. Namoota beekaa qaban ta'u miti digiriyoo qabaatan immoo namoota digiriin hin qabne. Gamta kolleejjii tan fuudha miti. Siyoosii qoreenii miinjee godha miti. Barbaachisu rakkina qaba. Haa ta'u hojjaa isaanii ilaalcha keessa galchinu. Nama ta'anii gamta dargaggeessa na bira dhaabatu ta'ee naan rakkina ta'u nama nu ittisi. Diimaas magaala seetee rakkoo qabu jechuudha. Maa magariisa hin ta'e. Gosi dhiiga isaanis rakkoo qabu. Rakkoon qabu. Nta'a. A. Bnis. A minus. AB O. D. F sharpis fudhannu. Yoo argamu. C minus. Egaa ammaaf hin jiran harka koo irraa hin qabu. Hin galchina garuu hin finna. Alaa fidduu isin minjoolli. Hin finna. Filannoo keetii qaba. Iddoo ati barbaaddee haa ta'u. dhiyeessii irratti hojjechuudha akkasuma irra ulfaataa miti. Haa ta'u. Marge. Inni himtu yaadi dubbii kana. Attam. Nagaadha miti? Egaa manni keenya bal'aadha akkas. Dibaabee irkoo inni jedhamu qe'ee kanaa. Maamila fidanii? Obsi sitti himaa. Sitti himu. Isheen kuni margee jedhamti. Buna kana danfifti. Alaa dhufanii dhufu asiin buna isheen danfifti. Ilaal uffata aadaa garaagaraa kan uffatteeti mana kana keessaa dhiichisaa walta. Har'a immoo ijoollee waaqoo guutuu ijoollee baalee taate dana taa'aa jirti. Mee jedhamee kan baalee see tokko inni laaltaan iyyuu. Ela. Siburiidha bareedinni ishiitu. Dhaabadhu maali quba kee kana mee gandeeffattu gabaree hin hodhine. Kopheen hodhine gabaree akkasuma gojjaalee hin hodhita sii qophaa'ee jira. Baay'ee nama hojiiti. Nama hojiiti bakka gamtaan fide gamtaa silaa baamnira miti reekaa dubbii taanaanii bakka gamtaan fide nama adda nama hojii jaallatu jireenyi miti isaa haalli isaa akka kana fakkaatu manni keenya immoo iddoon kun iddoo biraa. Inni immoo obsaa jedhama ol bane haa ta'u. Barra nagadha akkam jettaan wanta jenereeshin nagadha akkam baay'ee bareedda. Bareedinni ishiitu suguriidha dhugaa. Baay'ee barbareeddi. Egaa inni immoo obsaadha. Obsaa waan baay'ee sitti agarsiisa sichi asas. Maal fuutachi immoo obsa? Kophee ishii ilaalaa jira. Akkasii yoo citeera ta'e. Mee bareedaadhaati. Egaati keessummaa mee buna kana. Buna bareedaa kana danfisi. Waan baay'ee sitti agarsiisu qabaate mee kottu obsaa. Kottu obsaadha. Yeroo biraa asuma turta kottu. Yeroo kana hin jedhu jaarsolii akkam gootee ati? Maali ati jaarsoliin badaa rakkina hin qabu moo? Isa dhugaa? Maali? Ati amma ani tuutii yaadne bira dhuftee guyyaa sadii bultee gucaa keessan na bira jirtiin barbaadina atuun jedhee iyyuu rakkina hin qabu. Gammadanii. Maali? Namni ergaa hin jiru. Namni jaarsummaa ergaa hin jiru. Maali? Utuu waliin fuudhinni waa jalqabu gaafa mucaan ji'a sadii ji'a afur guutuu jaarsummaa jiru. Mucaa ma wajjin dhaqu. Mucaa wajjin ergitaaf jaarsolii. Waan keessa jiru moo? Wanti jenereeshin. Amma gamtaan waadaan haa galime. Ati yaada hiikiirtaa waadaan haa gali. Waadaan haa gali.
Harka wal kaaftaa? Maaf wali naman nu. Harka wal kaafnu? Maaf wali naman nu jirus. Ani gamtaa bariisoo. Ani gamtaa bariisoo. Miinjee hirkoo ta'uudhaaf. Miinjee hirkoo ta'uudhaaf. Gaaffinaa dhiyaate irratti hundaa'ee. Gaaffii dhiyaate irratti hundaa'ee. Gammachuuf hawwii guddaadhaan. Gammachuuf hawwii guddaadhaan. Eegaa kanan ture. Hirkoo. Hirkoo saduu dhiise. Eegaa kanan ture. Eegaa kanan ture. Cidha hirkoo irratti. Cidha hirkoo irratti. Miinjee ta'uu koof. Miinjee ta'uu koof. Baay'een gammada. Baay'een gammada. Hamminaaf jallina koo yeroodhaaf adda kutee. Barbaaddu yakkamii maaloodhaa walii gallee ramtii. Adda kutee gamta. Tole adda kutee. Hamma cidhi kun darbutti. Hamma cidhi kun darbutti. Qajeelummaadhaan. Qajeelummaadhaan. Amanamummaadhaan. Amanamummaadhaan. Ga'ee natti kenname kan. Ga'ee natti kenname kan. Nan ba'adha. Nan ba'adha. Manni kun keessi egaa. Manni kun keessi. Dibaabee meerkooti. Bakki kun amma bakka kan argita. Obsa. Kunoo bakki kuni bakka itti uffata hodhee, uffata suphee, qoonqoo koo hawaasa koos tajaajiludha bakki kun. As iddoon jira. Inistiraakteerras jiraatu. Bakki kun egaa obsa. Obsi kana gad deebisi. Haasa'een xumuraan hodhita. Bakki kun immoo bakka siif qophaa'ee bakka itti hojii hojjettu kana caalaa bareechita. Kana caalaa maamilli akka dhufutti iddootitti hojii hojjettu. Sichi bakka kanatti hojiiwwan obsa. Maali obsa? Mee al tokkoon obsa. Hirkoon fidee Amma nattaasaa. Amma nattaasaa. fudhattee dhuftee araada kophee hodhuu hamma kana quba akkas gochaa deemtu mee waggaa meeqa hodhite? Kutaa ja'a kaaseen mee itti jiraachaa turen? Kutaa ja'a kaase kophee hodhuudhaan eega akkas taanaan baay'ee dandeessa. Baay'ee malee wanna inni hodhine hin qabu. Si gurii jettammoo hunda isaa nama dha. Haa ta'u akkas taanaan jireenya keeti kan. Kan jiraadhe. Ilaa naman fide nama hojii isaa kabaju nama hojii jaallatu hojiin tuffannee sichi guddatta. Nama sirrii filatta. Dhuguman sitti maara. Xiqqoo ishee aariifattu kan ammoo irrumaa jalaa. Nan fooyyessa. Fooyyessaa Kana deema. caalaa naariitii keessa gala rakkoon qabu. Waan asitti nu jiraatu biraan ilaa. Mana kana keessatti kophee qofaa miti kan suphina. Ilaalcha namaan suphina. Sammuu namaan suphina. Isa burukee dhufemu. Isas nan hodha. Wanta akka shakkina. Obsa naa kenname. Haasa'ee siichaa somna waliin jiraannaati naa obsi. Isa dibaabee hirkoo jalatti kan suphamu kophee akkasuma waan ciccite qofa miti. Sammuun ciccite jira. Sammuun ciccite sin suphamu. Kan keessa rakkoo qabatanaan suphamaa deemamu. Kanaaf isa jira. Ilaa biiroo isa kana keessaa hirkoo gurbaa jedhamu jira. Hirkoon kun sammuunsaa nagaadhas nagaa mitis. Innumtiyyuu sammuunsaa suphamuu barbaada. Baqaqaa qabaa. Ilaamee bakka qaama qofan argime. Bakka qaama qofa sitti mul'ata. Waa'ee hodhuu gaafa kaaftu maali obsa? Dhaggeeffadhu. Rakkoo baay'ee qaba. Ituma si wajjin taphatu si loluu danda'a. Ituma si loluu immoo si wajjin kolfuu danda'a waan ta'eef danda'uu qabda. Waan baay'ee jira. Egaa amma isa kaan irraa jalaan jiraachaa jirra waan ta'eef baraa deemta. Bakka kana bareechachuu maamila kee qabachuu inni guddaan sirraa eegamu. Siigalaa jirti waa'ee haala kaffaltii waa'ee haalota jijjiira waan tokko hirkooma fa'aa wajjiniin isuma nama siin jedhu kana wajjiniin mari'annaati. Egaa kun addana guutee jiraate waan ta'e hodhitu. Baay'ee malee. Addana bakka baay'ee akka jirutti bakka kaadhaati. Jabaadhe. Nan hodha. Jabaadhe. Anis hojii qabaate. Jabaadhe. Na tursitani amma ammaattu. Hodhe. Wanti jedhu nama akkamiin bidee dhufe hirkoo. Inistuu. Jirtu isin. Game. Waan gaarii hojjedhaati. Jaalala namaa argadhaame badhaafamuu yoo hafe. Jaalala namaa. Dhugaan isiniin jedhamu. Maal fuutate mana kana keessaa? Buna yeroo dhuguu barbaaddu kottu buna dhugiitii deemi. Maal fuutate as keessaa erga mana kanaa baate? Cal jetteedha. Inistiraaktar. Sa'atii barbaaddan baatanii, sa'atii barbaaddan hojii dhuftanii, hojii balleessitanii, cal jennee isin kabajnee jennaan
akkasitti walitti dubbachuun jalqabe eessa turtan isin? Waan meeqa yeroo nuun obboleessa koo wajjin obboleessa koo haadhoo koo yeroo nuun waan meeqa mari'annee dhaabbata kanaaf mataa dhukkuffannu eessa turtan isin? Gamtaatu anaan eessa turtee na gaafataa? Tuffii ta'uu isaatii? Ilaamee gamtaa erga mana kana hojiiti dhiisi jenne sammuun keenya nu dhukkubee siif of dadhabne nuyi. Yeroon kam nuti? Waan meeqa sirratee raam araaraan dhumee dhimma maal goon? Eenyutu maalitti beektu asoo gadoon teessanii hojii iddoo barbaaddan naannoftanii halkan immoo mucaatti ergaa gabaabaa barreeffamaan waan hin argine isin argeera hundasaa waan isin tokko yeroo isin viidiyoo bilbiltanii wajji argeera. Garuu nan dhiise maaliif nama guddaa nan kabaja hajiraatan immoodha hojii isaanii hojjetatanii hajiraatanii buddeen isaanii irra taa'uu dhiise yeroo darbes immoo harka qabatanii akkasitti hospitaala yeroo isin dhuftan ilaaleen dhiise ilaalee wal taajjabuu taa'ee rakkinaan qaba haa ta'u garuu dhimma hojii irratti garuu yoo haasofne gaariidha an hojii kootti hin deebi'aa hojii isa kamitti deebitan hojii kootti hin deebi'aa mana cisee nutti maammilli ofiisaan hodhachaa jira kophee. Obboleessa dhiifamaa achi hojii qabadheen ture kanaaf. Kopheen illee fayyaadha isa sammuu isaa baqaqaadha naan jettan isa kanaayi. Akkasitti immoo obboleessa koo iddoon kun hojii kooti iddoo hojii kooti buddeen kooti gamta waan si gargaaru kan biraa yoo jiraate natti madda. Naafoo dandeessa iddoo kooti. Hojii kun hojjetachaa jira isaan dubbise waan dubbistu. Hojii kuni? Gamta. Kophee koo lafa naa kaayee obboleessoo iddoo koo taa'artaa bar. Egaa suwwiriin hodhuuf deema akkam wayya. Hojii irraas geggeesseera si turteetti erga ari'amte. Inni kuni nama hojii hin tuffanne nama ogeessa nama cimaatu dhufee addanaa hojii hojjechaa as jiraachuu keessi hin beeku ani gadi ba'e. Asitti isatu qabate kana booda. Instructor waan isin hin beekne isinitti himu maalitti beektu si wanta hojjetamaa oolu inni addana teessanii gatteessanii hojiin hojjettanii maammilloo dhufee isin dhabaa oola isa bakkee keessaa akka dargaggeessaa fandalalaa ooltu maalitti beektu isinitti himu rakkina yeroo darbe uumame anaaf hirkoon waan hundumaa araaraan xumurree jirtu. Bakka hin jirretti araaraan xumurtanii jirtu. Waan hundumaa. Deebitee gaa hojii hojjechuu. Imbaati. Hirkoo wajjin walitti qabatanii imbaata. Sitti nima bakka hin jirretti araara ani hin jiru abbaan mana kanaa hin jiru. Yoo teessanii hojii hojjettanii. Hirkoo wajjin imbaata. Isaa gatii kaffaltu ishee makana iyyuumoon ati waan sin ilaallan gatii kaffaltu. Siini waan hin beekne hojjechaa jirta iddoo lamatti gargarsi baaseen deebisee immoo si ol dhan argite. Nama yoo sitti hafe si wayyaa lubbuun jiraadhuuti hojii biraa hojii badha. Siwirii si hodha dawwe. Tolemee maal rakkattan maaltu adeemaa jira mana kana keessatti? Maaltu ta'aa jira hin jedhee mana? Hirkoo mana kana keessatti maaltu adeemaa jira? Naree bukaataa? Mana dhiisteedhaayi. Abbaan barbaade haree abbaan barbaade baase abbaan barbaade gashee abbaan barbaade akkamitti wanta nuyi irratti walii gallee beektu wantu asirratti hayaasa jira intirnaata inni yoo darba barbaachisaa taanaan akkamitti isa duwwaa miti waa isa duwwaa miti hin argine mati maal asitti maal akka hojjetamee torbee darbe maal akka sirreessine beektu as mana kana keessatti eenyutu eenyuun deebisaa eenyutu eenyuun jiraachuu keessan dirqama eenyutu jedhee Erko, anarratti kanamu. Dhiifama. Anarratti dhagaa darbattaa. Dhiifama dhiistu. Maali gamtaa akkamitti akkas na goota tanaan? Maali yoo wal dhaggeeffatan? Kenna maali? Instructor anarratti dhagaa darbattu? Walirratti darbachuu jalqabne si jalqabe anarratti. Anarratti. Ormaajin taate anarratti mana kana keessatti. Anarratti dhagaa darbattu? Gamtaa. Anarratti. Gamtaan maal hojii deebi'as? Mee instructor mee obsaasin nama guddaa an biyya kana keessatti kan naan galleen isa jaarsis ijoolleenis wal duukaa waccituudha. Maa waliin dhaggeeffannuudhaan? Maali irratti akka wal dhabnellee maa waliin dhaggeeffannu? Mee gamta mee rakkina kee dubbadhu mee ati? Galatoomaa carraa kanaaf. Ulfaadhaa. Jalqaba. Wanti guddaan mana kana keessatti ta'e fonqolchatu geggeeffame. Fonqolchatu ana irratti utuun addana si bira taa'aa jiruuti fonqolchi ana duuba irratti geggeeffame asitti. Fonqolcha maali? An hojii kootti deebi'ee argiteetti sababii kootiif waan meeqa akka sirrachaa jiru. An addanaan si wajjin dhimma hojii mari'adhaa
asii iddoo kanuma buusanii na eegan. Beektaati eenyu akka bakka bu'e? Hin beektu? Nama biraatu galee instructor. Nama biraatu bakka bu'e. Kan kodhiis siif iyyuu moo nafu. Maaliif eessa akka isaan turan hin beeknu. Ani illee beeka gaasitu hin beeku. Leenjiirra turan. Leenjiirra turanii siif iyyuu namni qophaa'eeraadhaan iddoo kee fonqolcha kanaaf. Hojii barbaadadhu ba'iiti. Asuma. Akkasitti itti fufnaan obboleessoo manni kun maqaan isaan jijjiirama. Mee instructorii sin dubbadhaa. Gamtaan maal hojjeta mana kana keessa? Gamtaan maal hojjeta? Yeroo darbee waan meeqa godhee nuti hojii jalqabnaan hojii seera malee hojjetu jedhee qaama biraan irratti fida. Yeroo darbee tu adda natee inni fidee birrii nu saamsisa abbaa barbaade. Waan barbaade godha maal hojjeta hin deemne gamtaan. Eenyutu deebisise hin jedhu naan mareetteetta. Mana kana keessatti abbaan barbaade gashuu abbaan barbaade hari'uu nan danda'a. Setti nama argeeffadhu. Dibaabee hirkoo jalatti abbaa barbaadee fiddee as keessa wajjin hin sirbitamti. Abbaa barbaadee fiddee wajjin mana kana keessa akkasitti naannoo. Nama barbaachisu, nama hojii hojjetu, nama sirna kana jala bulu, nama dibaabee hirkoof seera isaa wajjin walii galu. Nama of qabaa hin dadhabdu instructor inni urgufamina. Of qabaati. Kana caalaa utuu urgufame iyyuu gochi keessa hojii keessanii akka lafa kana gangaradhu na taasisa. Sitti nama argeeffadhu nama nagaa. Nama hojii hojjetu, nama hojii hojjechaa jira man. Yoona kophee 2-3 hodhee baase. Hojii hojjechaa jira gamtaan iddoon qabu geggeesseera. Siroo itti anaafatiin mari'an. Hin ta'u taanaan immoo ol fudhattee baata. Ol fudhattee baata mana kana keessa. Anis mu. Gamta sirrii jettanis maal leenjiin dhumeera. Dhumeera. Maal waraqaa galaattanii fi geggeessaa saaraa dhufaa jiru. Jaarsoliidhaan anasitti mee marga qabannee dhufne. Akka sirna gadaa akka sirna Oromootti jaarsolii 5 fidee bullukkoo qabadhee dhufee araara buusa isaa wajjin waan hundumtuu iddoo dhaabbatee ture iddootti deebi'ee dhiifaman gaafadhee dhiifama naa godhee iddootti deebi'ee sirni keenya iddootti deebi'ee. Innis waan hundumaa dudduubatti deebistanii balleessaa isa kanaan duraati nama ceephaa'uudhaaf maaloodha wanti kun? Hin cimoo isinii dhiisnee deemuu dandeenya naaf isinii dhiisnee deemuu dandeenya. Hin kufa dhaabbata. Hin kufa. Hin deemna moo naaf. Hin dhiisnee deemna. Rakkina qabu nan fura maaluma tummoo fura. Sirkoo. Marga ciree miti. Lafasaa bakka marga irraa jira. Hektaara isaa baatee fideetu addana kaa'iyyuu asiin ganna kutta malee hin teessu mana kana keessa. Jalqabuma isaa anatu fidee mana kana keessa galche. Ati diddeetta iyyuu. Manni kun jeeqamuu hin qabu. Sababa gamtaadhaaf dibaabeen hirkoo urgufamuu hin qabu. Urgufamuu hin qabu situ urgufamu. Irra deebi'ee sitti nama. Mana kana qabeenya mana kana keessaa wanti hundi isaa karaa godhu. Immoo gaafa mana kana keessa sirba akka barbaadan godhadhaa wallaalaa ta'e miti. Tarii nama taatu. Tarii immoo guddattu jedheeti. Kanaafiyyuu eessaa dhufe kun? Eessaa dhufe kun? Inni irra teessu kun eessaa dhufe? Kara koo dhufe. Siin ta'u taanaan ba'uu dandeessa. Kan kanaan achi gamtaan hin jiru mana kana keessa dhuftee buna dhuguu dandeessa. Isumayyuu dhiisuu dandeessa. Egaa gamtaa akkuma amma instructorii wajjin mari'anne kana boodee mana kana kanatti dhuftuu fi bunuma dhuguufi. Atis moo? Har'a kaastee mana kana keessa hojiin qabdu namicha isin fiddan sanas mirkaneesseera. Ayi gamtaa. Asittiin ganama. Waan meeqa mari'anneen ganama. Isin aan hojiin qabaate aan murteessi nama yoo murteesseera aan sitti hundufe malee hojiin qabaate haasaase. Isin taa anatu murteesse. Waan tokko sitti moo? Ana akkasittiin salphaatti ganaman seenaan si biratti. Kanatu immoo na goyyomse. Kanatu na goyyomse dhuguma seena. Tolee akka barbaadde godha. Sin beeku. Gamtaa! Tole gaammaan cidhattan deemaa jira qofaatti akka saala faallaa wajjin haasa'uu badaan narraan eegamu namni bakka jirutti to'aasofnee gaarii. Instructor! Inistu na qaqqaba. Bakka jirutti malee naasoftu miti asaasii dhufu miti. Inistu kottaa astaa. Asuman ta'a. Astaa dhiisa. Lakki. Dhiisa wayifan jedhee gaa'elattan deemaa jira. Lakki Ta'u sammuu. Gaa'elatta deemaa jirta. Moo gaa'elasitti deemaa jira. Attam nagaadhaati. Uffata hodhachuu dhufte yoo ta'e silaasi. Isheen uffata hodhisiifachuu dhufte miti. Maal uffata qabdi isheen akka warra kaanii asitti uffattee deemtu. Amman argetti. Isheenoo
akkasii warra wedding plannerii jedhamani. Warra cidha keessanii karoora isinii baasu. Qarshii amma kana isin barbaachisa maal kana kanaaf jedhanii Mombaasaa dhattu eessa dhattu isiniin jedhaniitu isheedha kanneen gaddan miliyoona 13 naan jedhee aan of wallaal. Isinii kan walii gada deemee warra fuudhu akkana miliyoona 13 45 26 37 jedhee akkasitti nama ajjeesaa oolu. Hin dandeessu mirga keessan warra fedha qabuu fi hojjedha. Warra hin qabne hoo kunimee miliyoona ija isaaniin argaa gara fuulduraatti immoo karoora akkasii qabda. Kanaaf hojiidha jabaadhaa hojjedha. Garuu warra danda'u warra fedha isaa qabanii fi hojjechuu dandeessu malee du'e gaamma kun du'e awwaallee wati reeffa isaa boolla keessaa baafnee dhaqee fuudha. Mana kana keessatti maaltu ta'aa ture? Dhiisaas innis to'anoo dhiifaman godheefi nan ka'e akka inni of wallaaletti nafne amma maala ta'u jettiree wedding planner. Dhimma yeroo darbe mari'anne irratti hojiitti galuudhaaf wanta barbaannuu fi kaffaltii jalqabaa fudhachuu barbaadeeti kan nas dhufe. Maali nageenyaati xiyyaa wajjin haasofne hin hambisne. Akkam? Maali nafee jedhee miliyoona amma kanaa baasnee wal fuudhuurraa miliyoona amma kanaa baasnee warshaa lama dhaabna. Warshaa bishaanii tokko. Isayyuu birrii fudhachuu dhuftee amma ishee. Maali? Isa murteessine. Utuu amma kana qabaanne warshaa dhaabna. Isa jedhutti murteessine hin dhiisne nutoo. Obboleettii koo. Wedding planneris inni as achi miliyoonni meeqaas inafi. Akkasumatti ol fuudhu. Nuyyoo waan meeqa baasuu dandeenyaati warra danda'u warra humna isaa qabaniifi baasaa. Mirga guutuu qaba. Hin danda'amu. Hin jiru. Egaa ani waan si dhibu yuutiyyuu koo wajjin akkanaa sa'itti lafaan dhufee si fuudha. Mana isaaniitu qonarraa fagaate maleessa isa dhugaan jedha. Amma maal yaadne miinjoolii koo wajjin kunoo isaan jiru jaarsi bulees jiru isaanii wajjin mari'anne amma anii fi amaamuti koo jimaata ganama kaana jedhe akkas gara sa'aatii 4tti. Jimaata kaanee gara sanbata duraa kana karaa bullee itti siqneema mana isaaniitti sanbata guddaa mana isaaniitti ishee fuunee deebinee ammas dafinoo karaa bullee facaasaa mana keenyatti dhiyaannee bullee roobii deebinee mana keenya jennee. Maa torban tokko hin deebiin. Wanni guddaan isin ol fuudhu. Isinumti ol fuudhaa ji'a 5 ta'an. Inistu. Waan tokko sin rakkisu. Waan tokko sin rakkisu. Baay'een isin kabaja rakkina hin qabu. Hin callistuu al tokko. Dhufee taa'e akkas naggeeffadhu na waamte hojiirra. Walitti hin qabataa arrabi keessa. Baasaa. Wanta sin amma hasaartanii san dhagee dhufeerraa garaagarummaa qaba. Anaan gamtaanii cidhi kun irraa hawwataa obboleessa kooti. Cidha kana harka koo keessa jira jechuutiin koomishiniin irraa fudhateera. Koomishinii kana immoo kaazinaa dhaabbataa keessaan fuudhe malee nuti maallaqa qabaannee miti. Aasaa inistu. Aasaa yaatu. Jedhaa inistu. Aasaa. Arraba kun qabadhe. Lakkisaa dhugaa isa dhugaa. Maali? Arraba kun qabadhee ta'a. Otoo hangafi jiru abadanaan hin haasawan. Arraba kun qabadhaati haasaa fixa. Keessaan qabu. Inistu haasaa. Maaltu ta'e jette gamtaatu Gamtaatu obboleessa kooti oolin fuusisa. Dhumaadhaa jedhee dhufee koomishinii fudhate. Kan fudhatetti iyyuu maallaqa guddaa walakkaa cidha kanaa kan ittiin geggeessuu dandeenya. Isinirraamu? Ilaa. Ati as keessa naannessitee bullukkootti uwwiftee hojii sirbitu. In barbaadu gamtaan sirrii miti jedheeni mataa naannaa ati as keessa naannessitee hojiin sirbitaa. Innoo kunoo bakkee keessa deemee nama goyoomsee hanna jedhama. Sobee goyoomsee sin hirkaa fudhate ari'eera gamtaa hin jiru. Dhimmi gamtaan ol ilaallatu anaa fi inni hojii keenya hojjechaa jirra. Waan asitti bilbilii fi barbaadi qabsiis hiisis ajjeesi yoo barbaadu keessaan qabu. Kanuman yaada isaan kaasan irratti wanta yaada dabalataan qaba. Qoosaa jirtu moo an hojiin qabadheeti kan hin jiru. Sibirattan beeka waan ta'eef seeraan isin gaafachiisa. Gaafachiisuu dandeessan hin jiru biti. Maali ministeera? Mana kana gaa'elattan deemaa jira. Erkoo si hiisisuu dandeessi inni dhabdu. Duukaa jirta. Waa'ee gaa'elaa miti hanna kun hidhamuu dandeessu an keessaan qabu giiftii koo isas ta'uu gamtaas gaafata. An hojii kun. Dhimma kana yoo xumurtan irratti mari'adhaatii naaf xumura. Kanaan achitti hunda keessanii seeraan isin gaafachiisa. Dhiisi giiftii. Wedding planner. Hidhamtee taate bilbilitti miti jala. Maal jedhe?
hidhameera. Cidhi keenya achitti jedhanitti maa? What a generation. Gamtaa duute si yaa godhu. Hin baate. Anatu bullukkoo sitti bitee si baasa borganama na argitan. Ani immoo inistiraakter mootummaa miti. Inistuu miti.